Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune hordoftoota walaa butuuf jira jirtu. Namoonni dhagamaa subscribe godhin subscribe godha. Namoonni hedduun emailii nu gaafate yeroo subscribe goone jennu. Kanaafuu namni Facebook irraan seentan dhugaadha emailii isin gaafata. Kanaaf tuqaa sadii gubbaraa tana to'itanii achi booda open YouTube kan kana to'itanii san booda emailii isin gaafatu. Karaa biraa YouTube jettanii search gootanii subscribe godha dandeettanii. Gama kaanin oduun har'aa maali ka'etta yoo ta'e salphina filannoo nabii filannoo sobaa namni hunduu ni beekna. Filannoo sobaa akka taate namni hin beekne hin jiru. Maaliif namni isaan dorgomu hin jiru? Filannoon nama dorgomuun hin qabne dura filannoo sobaati kun ifa galaadha. Filannoo sobaa sanirraanuu taree amma immoo jarriyyuu ufumaayyuu ragaa ofirratti baatee filannoo sobaa ta'uu akkanuma maqamaaf filannoo gaggeessine jechuun ragaa waan ofirratti baatee jira. Kanaaf sagalee isin dhageessisa. Ragaa ofirratti bahanii jechuun filannoo sobaatii maqamaaf nu filatanii jechuu barbaannaa dirqiin uummata akkas goona kan jedhu ufumaa ragaa ofirratti bahanii mee haa dhageeffannu. Dura eegaluu dubbatu. Ganda roobii magaalaa keessa jiraadha. Ganda koofleellee keessa jiraadha. Namootni gandarra deemanii kaardii filannoo uummatarraa guuraa jiru waan jedhuun dhaga'e. Kun eessatti ta'e isin gaafatamtaniittu kaardii filannoo akka kennitan? Anis illee gaafatameera. Anillee gaafatameera garuu ani magaalaatti lakkisee dhufeera qabadhee dhufee ani kennine nagaan fuune nama dhibiirraa guurame ganda afur ammallee ganda karaa roobiillee cufarraa guuraneerani. Roobii gaalee malkaa magaalaa raaroo ganda jedhamu kana cufarraa guuranii leessaneerani. Tole eenyu kan guuru? Dhaasaa gandaatti ampulii filatameera amma yeroo guyyaa sanii fi adiin waan ka'uufi isin amma akkuma kanaan deebisaa kennanii dhaasaa gandaatti guuriisan jira amma. Sababa maal jedhuun irraa guuraa jiran? Guyyaa gaafa filannoo sun waraanni ka'uu danda'a. Kanaafuu filannoo fi baay'isii jiru deebisaa. Amma warri badhaadhinnaa kun filatameera ampulii dabareera filannoon dabareera jedhanii guuranii. Warra kaardii warra murate kaardii irraan guuraaran birrii 20 waliin warra ammoo kaardii muratiin kaaseerullee nama lakkoofsa mana nama 30 gargari baasanii abbootii dareetti kennaniiran jiru. Warra kaardii kennuu didammoo? Kan murateessa dhabeellee abbootii dareetiin galmeessa maqaa fidaa jedhanii maqaa galmeessanii bakka akka uummati filee godhaneeti ifumaa fi mallatteessaneeti akka uummati filee godhanee dabarsiisaa fi karoora kanarra jirani. Amma isin ganda kam jirtu? Gandi keenya gandi xiqqoo hin sodaannan jala marroo jiranuufi gandi soorilee qilleensoo bala akkanuma walitti ejjaa bulee horaa. Tole amma kan keessan gandi maali? Qilleensoo. Warri amma guuraa jiru kun warra qaamolee mootummaati? Abbootii daree ka nama 30 hooggan. Abbootii daree jechuun qaamuma bulchoonni gandaa ijaaranii? Amma ganda keessan yoom dhufanii sassaaban? Adda jamma. Ganda kaanillee guyyoota muraasa dura jalqabaniiru waan jedhuun dhaga'e isin quba qabdu waan kan? Namni sodaatee dhuma kaardii kennaa jiraare? Gariin hin kennaa garii isiin namalee hin kenninu jedhee ka dhooggatullee jira. Bakka dirqiin kennitan dirqamaan kennitan jedhanii sabasabu jira. Kana waan godhaniif isinitti himan? Hin himan. Oduun jalaayyoo baatu bakka isumaa mallatteessanii kaanii akka uummati filee godhanii dabarsu. Amma ammoo xiqqoo sochiin adda bilisummaa Oromoo lafa keessa marroo jajjabaatteettuuf sodaatanii kaanii kaardii sabasabu jiran. Bulchaa aanaa Bulee Horaa obbo Tasfaayee Daani'eliin bilbilaan argannee dhimmicha gaafannee deebii itti aanu nuu kennan. Lakkoofannoo sanii qabna nuti hin beeknu. Hooggansi keessan ka Bulee Horaatiimi aanaa? Hin beeknu bakka hin beeknu maal waan akkas odeeffannoo filannoo boordii sa'aatiin gaheera yeroo filannoo. Isan isinirraa qulqulleeffadha odeeffannoon kun dhugaamoo dhugaa miti quba qabdu yoo sirrii hin taane sirrii miti akka nuun jettaniifi. Hin beeknu. Hello. Badhaadhinni mo'atee guyyaa filannoo sanii lolatti ka'uu danda'a. Kanaafuu kennaa kaardii jedhanii kaardii irraa guuran ofumaan jechuudha. Jalqaballee ofumaatti kennan boodallee osoo hin filanne ofumaa irraa guuran. Mee kun hiikan isaa maalidha? Jalqaba iyyuu namni hunduu akka filannoo sobaa ta'e ni beeka. Akka namni isaan dorgomu hin jirre ni beeka. Fakkeenyaaf namni tokko kophaa isaa yoo fiige tokkoffaa qaboo isuma. Maaliif namni isa mo'atu hin jiru kan namni isa duuban yookaan inni ofirraa eegu hin jiru namni isaan morku hin jiru. Suuta fiigee suuta deemee tokkoffaa qaboo isuma jechuudha yoo ofumaa ofiin dorgomu.
Kanaafuu inni illee amma waajjira baa'oo hunda isaa cufee miseensota baa'oo gameeyyii hunda isaa hidhee hoogganaa baa'oo ugguree gama biraatiin paartii kaafaa'oo miseensota gameeyyii kaafaa'oo hunda hidhee waajjiroota Oromiyaa keessaa qabu guutuu cufee hoogganaa baa'oo ugguree mee eenyuun dorgoma? Barnamuma isaan dorgomutu jalqaba iyyuu hin jirre mee kanuma paartiin maan badhaadhinaa warri paartii badhaadhinaa kanuma deebii qaba mee eenyuun dorgomaa jalqaba iyyuu filannoo jiraa jedhan maaltu maaliin dorgomaa filannoon eessa jira eenyuun dorgoma kanama dhibee barkana. Kanaaf jalqaba iyyuu akka filannoo sobaa ta'e maqamaaf namni na filatee akka jechaa taate beekamaadha. Haa ta'u immoo jarri illee agaafeyyuu ragaa dhibbaan dhibate ofirratti ba'an jechuu osoo filannoon hin gahin kaardii uummata irraa guuruu jiran dirqama jalqaba illee dirqamaan itti kennan amma illee dirqamumaan ofuma irraa guuruu jiran osoo immoo filadhaa yoo jedhanii dhiisanii yoo eenyuun filatamman namni uummanni filatu hin jiru bilaashuma irraa guuran iyyuu malee eenyu argee filata nama filatan iyyuu hin jiru. Waan akkasiiti badhaadhinni keessa waan akkanaa kan godhu jira jalqaba iyyuu sodaatee hidhe fakkeenyaaf Jawaarin fa'aa jalqaba iyyuu akkuma inni san feene waan beekuuf Abiyyi mala baafate Jawaarin fa'aa gaafa filannoo na filadhaa uummanni gaggeessaa ture akkatti uummanni galaanni dhangala'ee baheen argitanii mallaqa takkaan alatti fedhii isaatiin uummanni bahee amma immoo mallaqa namaa kennanii kaan ammoo dirqiin hojiirraa si ari'anii hojjettoonni mootummaa iyyuu takkaa lama miti hojjettoota mootummaa kana yoo isaan gaafa hiriiraa san hin baane hojiirraa ari'amtan jedhanii sodaachisanii gadhiisanii nama kaan ammootu kaan mallaqaan kaan dirqamaan akkasitti baasaa turan. Inni maal godharee uummata fedhiin akkasitti Jawaarin fa'aa jaalatu arginaan wanni kun hinjifachaa jira miti jedhe mala baafatee akkasitti hidhatti guure jechuudha. Egaa hidhatti guure immoo hin saalfatuu filannoo gaggeessaadha. Mee eenyu waliin dorgomaa eenyu waliin filannoo gaggeessan? Maaltu maaliin dorgoma? Silaa Oromiyaa keessa namni isaan dorgomu hin jiru. Awwalayyuu kaafaa ofii abaa'oo jira. Paartileen kunneen xixiqqaadha durayyuu paartilee maqaa qabu miti. Paartiin gurguddaan uummanni illee jaalatu kan miseensota hedduullee qabu abaa'oo fi kaafaa'oodha. Paartii kana lachuu dhabamsiise hooggantoota jaraa uggure miseensota jaraa gameeyyii gurguddoo silaa jijjiirama as keessatti fiduu danda'an qabsoo filannoo kanarratti gahee guddaa taphachuu danda'an hundaa hidhe eenyuun dorgoma gaa marka nama dhibee kana. Eega jarri ammoo filannoo keessaa baasan jalqabumayyuu filannoo jiraa na filadhaa jechuun maali yoo Kooriyaa kaabaa san taate malee Kooriyaa kaabatti waggaa 5 filannoon gaggeeffamedha. Ofii waraqarra ka jiru nama tokko qofa. Mee bu'ammaan hiikan kanaa maalidha? Namni achirra jiru maqaan achirra jiru tokko jiru uummanni dirqama achitti sanuma kaardii achi keessa kaa'aa jechuudha. Kan biraa waan filatu hin qabu. Kun na filadhaa jedha maare. Filannoon jedhamu bar kun dirqamumaan anumatu isin bulchaadha. Abiyyi illee amma sanitti jira. Paartilee hunda hidhee akka namni filannoo isaan hin dorgomne godhee eegas ammoo filannoo moo'adhee jedha. Silaafuu moo'achuun shuuriidha ka maaliif namni siin mormu hin jiru. Eega namni siin mormu hin jiraatin eega namni si dorgomu hin jiraatin eega namni filannoo namni waa filatu kun ammootu nama biraa ka filatu hin qabaatin dirqama eeguma si filachuu ta'e eega korojoon kee qofa ta'e akkami si mo'ata silaafuu namni korojoon kee qofa ka lafa jiru. Namni biraa namni osoo dhaqee si filachuu hin barbaadin korojoo biraa ka filatu hin argu. Korojoo biraa ka keessa buusu hin argu kee malee dirqama si filataa jechuudha yookaan immoo dirqama dhiisee tarullee ati fuutee keetumatti lakkaatta. Maaliif korojoon biraan jiru ka keessa buusu. Kana hunda uummata majnuuna si ammoo uummanni sammuu hin qabu itti fakkaatamoo maal akka yaadan ammoo saniinuu kun kaardii kennaa qabuu danda'a yaani kaardii akkasitti irraa guuraa jiran jedhanii salphina biyyi kana dhugumatti dunuunfatee qileetti nu deemu jira. Karaa dippiloomaasiitiin hundaan kufee jira. Biyya keessaa uummanni jibbee jira. Dirqamaan uummata yaasuu jira malee namni fedhiin isa jaalatu hin jiru. Addunyaan gowwummaa isaa argite gara marattuu teenetu namaaf hin galu. Arbummaan kee hiriyaa godhu biyya teena nagaa godhu. Uummanni kun biyya ambaa keessatti rakkachuu jira. Sababa mootummaa hin qabne kanatti namni akka sareetti nama ajjeesaa jira. Marattuu rabbi kee hiriyaa godhu Abiyyi akkas godhaa jira.